Yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisa fe'aa jiranitti loltoonni Iraan immoo reeffa loltoota Ameerikaa tuuluu itti fufaniiru. Halkan kana waraanni baha giddu galeessaa keessa diriiree jiru daangaa biyyoota samii fi galaana qaxxaamuree sa'aatii saffisaan dhangala'aa jira. Giddu galeessa obomboleettii kanaa kan ta'e Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ijaarsa tarsiimoo waraana Ameerikaa walii wal qabatan gadi fageenyaan rukutuu beeksise. Ibsa isaa dhiyoo keessatti humni kun dambalii haaraa Opereeshinii True Promise for jedhu jalatti giddu galeessa obomboleettii kanaa kan ta'e Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan ijaarsa tarsiimoo waraana Ameerikaa walii wal qabatan gadi fageenyaan rukutuu beeksise. Ibsa isaa dhiyoo keessatti humni kun dambalii haaraa ifoomseera. Haleellaan misaayilaa fi diroonii dhaabbilee doonii shanaffaa Ameerikaa Baareen keessatti argaman irratti xiyyeeffachuu ibseera. Akka ibsa kanaatti yeroo ajajoonni waraana USA walga'ii irra jiranitti rukutamaniiru. Haleellaa kanaan ajajoonni hedduun du'uu akka noollee simameera. Ibsa wal fakkaatuun humnoonni Iraan loltoota Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman wiirtuu ajajaa fi to'annoo Ameerikaa buufata qilleensa Mihaad UAE keessatti argamu rukutaniiru. Misaayiloonni sirrii ta'an bakka sana gara caccabaatti gadi buusan jechuun Pirees TV'n gabaaseera. Yeroo Tiraamp Iraan irratti akeekkachiisa fe'aa jiranitti loltoonni Iraan immoo reeffa loltoota Ameerikaa tuuluu itti fufaniiru. Dubbiin akkanaa akeekkachiisa bira darbuun Iraan humna ishee irratti ofitti amanamummaa akka tilmaamtu taasiseera. Galaana irrattis ergaan biraa dabarfameera. Dooniin daldalaa Israa'el waliin hidhata qabduu fi Express Room jedhamtu rukutamuun gara gadi fagootti dhidhimteetti. Haleellaan kun to'annoo galaanaa babal'achaa dhufe cimseera. Dirree waraanaa qilleensa irra jirus halkan kana ho'aa ture. Waraanni Iraan bu'uuraalee misooma indaastirii fi waraana naannoo Israa'el to'attu irratti xiyyeeffachuun yeroo tokkotti haleellaa diroonii akka raawwate beeksiseera. Kunis dhaabbilee ittisaa gurguddoo akka Elbit System, dhaabbilee lafee dugdaa teekinooloojii sirnoota ittisa misaayilaa fi neetworkii hordoffii Israa'el duuba jiru burkuteessuun Hardweerii qofa osoo hin taane dandeettii mataa isaa irratti xiyyeeffachuu ibseera. Kana malees halkan kana warshaan boba'aa guddaan Haayifaa irra deebiin misaayilaan haleelameera. Abiddi warshaa kanarraa ka'uun aarri gurraachi furdaa samii uwwiseera. Bu'uuraaleen anniisaa waraana kana keessatti taargeettii ta'uu yaadachiisa gaddisiisaa ta'eera. Abiddis waraana kana keessatti afaan jechootaa caalaa sagalee guddaan dubbatama. Waljijjiirraa hammaataa dhufe gidduutti dubbii Waashingtan irraa dhufe abidda duraanuu boba'aa jiruuf boba'aa dabaleera. Doonaald Tiraamp Iraan yoo walii galtee irra ga'uu didde warshaalee Iraan soogidda balleessaniif bu'uuraalee siivilii dhiyeessii bishaaniif murteessoo ta'an irratti haleellaa raawwachuuf doorsisaniiru. Ogeeyyiin seeraa gochi akkanaa adabbii waloo ta'uu akka danda'u akeekkachiisuun kunis seera idil addunyaa jalatti dhoorkaa akka ta'e himameera. Iraan gama isheen dubbii wal fakkaatuun haloo ba'uu akka barbaaddu dubbatteetti. Gama kaaniin sochiin Ansarallaa Yaman waraana kana keessa tarkaanfachuun Baabil Mandaab cufuu akka danda'u akeekkachiiseera. Addunyaan dhugaa salphaa garuu humna guddaa qabu tokko fuulduratti ilaalaa jirti. Namni daandii dhiphoo to'atu addunyaa to'achuu danda'a. Meeshaaleen gara doolaara tiriliyoona tokkootti dhiyaatan boba'aan barmeela miiliyoonaan lakkaa'amu. Akkasumas daldalli addunyaa guyyaa guyyaan raawwatamu hundi isaanii bishaan yeroo ammaa wallabdeedhaan goolame keessa darbaa jiru. Hormuuz dhiphina jalatti kan qabame yoo ta'u Baabil Mandaab ammoo balaa jalatti raafamuu jalqabeera. Lamaan isaanii cufamuun dhangala'aa anniisaa fi dhiyeessii irratti rifaatuu guddaa uumuun dooniiwwan balaa fi harkifannaa akkasumas badiisa gidduutti akka hafan dirqisiisuu danda'a. Balaan cimee osoo jiru addunyaan naannoo wallabdee kanatti caccabuu eegalteetti. Awurooppaatti jijjiiramni guddaa mul'ateera. Ispeen ejjennoo cimaa fudhattee naannoo qilleensa ishee xiyyaarota waraanaa Ameerikaa kan waraana kana keessatti hirmaataniif cufaa taasisteetti. Murtoon kun fakkeenya guddaa ta'uun loojikii USA walxaxaa kan taasisu yoo ta'u, haleellawwan Ameerikaas karaa biraan akka jijjiiraman dirqisiiseera. Hooggantoonni Ispeen waraanni kun haqa dhabeessa fi seera idil addunyaa kan faalleessu ta'uu ibsaniiru. Kunis Waashingtan biratti aarii guddaa uumeera. Kanuma waliin Yuunaayitid Kingdom sarara mataa ishee keessatti muummichi ministeeraa Keir Starmer Biriteen gara waraanatti akka hin harkifamne ifa godheera. Ergaa salphaa garuu humna guddaa qabu irra deebi'uun dubbateera. Kuni waraana keenyaa miti jechuun deeggarsa michootaaf taasifamuu fi dantaa biyyaalessaa eeguun alatti London kallattiin hirmaachuu akka hin dandeenye ifa gooteetti.
Kun ammoo adeemsa bal'aa ta'e kan agarsiisu yoo ta'u tokkummaa warra dhiyaaf wabiin kana booda kan jirre agarsiiseera. Gamtaa haaraa walii shallaggii haaraan dhufaa akka jirus agarsiistuu ta'eera. Gamtaan durii dhiphina keessa waan jiruuf walta'iinsi haaraan uumameera. Gama biraan pireezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskii walii galtee ittisa seena qabeessa jechuun ibse biyyoota galoo galaanaa Saawud Arabiyaa, Qaataarii fi UAE waliin taasisuu ifoomseera. Waliigalteen kun teekinooloojii sirna farra diroonii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kunis muuxannoo Yuukireen dirree waraanaa gubbaatti argatteedha. Iraan gama ishee Yuukireen kallattiin dirree waraanaa lolaatti dabalamuu ibsuun tarkaanfii cimaan akka ishee mudatu akeekkachiifteetti. Guddinni kun jijjiirama ji'oopolitikaa gadi fagoo ta'eera. Waraanni kun toora haaraa uumuun wallabdee naannolee gidduutti uumamu walitti hidheera. Teekinooloojiiwwan waraana keessatti hojjetaman gara waraana dirree biraatti darbaa jiru. Dirree waraanaa kana booda kan naannoo osoo hin taane tarsiimoo addunyaa walitti hidheera. Mammaaksi tokko yoo dubbatu obomboleetti yommuu wal argu waliin balleessu waliin guddatu. Waashingteen odola hargi fudhachuu fi dhaabbilee anniisaa rukutuuf doorsisuun dinagdee Iraan irratti xiyyeeffatteetti. Garuu tarkaanfiin akkasii balaa guddaa kan qabu yoo ta'u, deebii naannoo bal'aa kakaasuun dhangala'aa anniisaa addunyaa jeequuf wallabdee jiru to'annoo ala gadi fageessuu akka danda'u xiinxaltoonni akeekkachiisaniiru.